Ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha. Egaa akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaarraa waamicha dabalataatiif isinitti dhufuu dandeenyee jirra. Leenjii ayyaanan dura kennaa turre itti fufsiisan guyyaa gaafa bulii 15 ji'a 8ffaa 2017 irraa kaasnee kan itti fufnu ta'uu keenya isin beeksisnee jirra. Haaluma kanaan leenjii hojjennu leenjii guutuu oduun taane hubannoo warrantishinii dhimma kaayyoo keenya hundaan wal qabatee wantoota miidiyaa irratti baasuudhaaf hin danda'amne tokko tokkoo fi waan waldaan irra jiru akka bartaniif akkasumas sartifikeettii nifi waraqaan eenyummaa jijjiiramaa waan jiruuf haala saniin akka dhuftanii fudhattaniif. Fakkeenyaaf waraqaa eenyummaatirras ta'ee sartifikeettirras asxaan waldaadhaa waan jijjiiramee jiruuf waggaa lamaan dura sartifikeettii keessanirra asxaa duraanii waan ta'eef akka isa jijjiirtaniif. Tokko lammaffaa biiroo waldaan keessan itti jiru bakka jiru kan hin beekne baay'eetu jira. Baay'ee nu qunnamee jira jechaadha. Kanaaf hubannoo dhabiisan dogongora adda addaa keessaa akka hin galamneef dhuftanii haala biiroon keessan ittiin jiru akkasumas waan waldaan itti jiru kaayyoo keenya isa ganamaa waan fudhannee akkaataa kamiin akka deemaa jirruu fi bakka itti jirru waan harkaa qabnu akka dhuftanii hubachaa laalatoo. Kanaaf miseensi tanaan dura dhufanii deeman fakkeenyummaa guddaadha. Bu'aa guddaa waldaan bu'aa hubannoo guddaa argatee jira. Kanaafuu nuyi warri hooggannu aarsaa kaffallu malee miseensi nu hubatee waliigallee hojii keenya tokko kaayyoo tokko galma tokko mul'ata wal fakkaataa qabannee waan deemaa jirruuf isinis akka nu faana taatan ammas waamicha keenya dhiyeessina. Kanaaf miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan 2013 warreen dhuftanii naaromsine tokko isaatiin tokkoffaa waraqaa eenyummaatii fi sartifikeettii warri jalaa bade yoo jiraattan buufata poolisii naannoo jirtaniitirraa barreessisuudhaan akka dhuftan isin hubachiisna. Gama biraatiin eenyumtiyyuu yoo dhufu waraqaa eenyummaa fi sartifikeettii footokooppii oduun ta'in orijinaala isaa fiddanii akka dhuftan kabajaan isin hubachiisuu barbaanna. Inni guddaan miseensi hunduu aarsaa kaffalee dhufuu akka qabu wanni barbaachiseef wantoota feesbuuk irratti miidiyaa irratti wal gaafannu qaaman akka gaafattanii hubattanii deebii argattanii waan ijaan mul'achuu qabu ijaan argitanii akka deebitaniif. Isa qofas miti dividentiin waggaa 3 qoodamee jira. An waggaa 4ffaa 2016 miseensota mana marii waan yaamichaatti jirruuf erga mirkaneessine booda kan qoodamuu fi aadisinii ta'a jechaadha. Waldaan luka gadi dhaabbatee hojii guutuutti bakka hundatti hojiitti gaggaluun isaa hannama boonsudha. Kanaaf aga danda'ama ta'een miseensonni keenya guyyaa gaafa 15 irraa kaastanii hanga gaafa guyyaa 30 ji'a 8ffaa 2017tti akka fixattan kabajaan isin yaama. Miseensonni 2015-16 gaafa bulii tokko ji'a 9ffaa 2012 irraa kaastanii dhufuu akka dandeessaniif waamicha isiniif dhiyeessina. Wanni ijoon waldaan ganama lafaa ka'u karoora godhatee manaa ba'e qabatee waan itti deemaa jiruuf qofa oduun ta'an raawwii waan irra raawwatamee irra jiru qaama walitti murteessadha waan ta'eef miidiyaa irratti argachuu waan hin dandeenyeef qaaman akka argamtan waamicha koon isiniif dhiyeessa. Koottaa waan hedduu walirraa hubannu. Warreen fageenya irra jirtan miseensonni fageenya irra jirtan yoo walitti qabattanii yoo ergattan ta'e kallattiidhaan miseensi yookaan kooreen qaamni as dhufe asii yoo deebi'u odeeffannoo ga'aa ta'e
walitti qabee guutuu keessaniif iyyuu odeeffannoo wal fakkaataa akka isinii kennu abdiin qaba. Waadaa galchitanii nama dandeettii qabu, nama hubannoo qoodachuu danda'u, nama ergama fudhatee isiniif dhufuu danda'u akka ergattan asumaan sittan isin hubachiisa. Caasaan keenya kooreewwan caasaa keenya taatanii waan nu faana jirtan beekamtii kara keenyan qabdan hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti miseensota keessan akka deeggartan naannoowwan rakkoon nageenyaa jiru hundi keessanuu bakka wal buusuudhaan wal ergachuu hin dandeessu. Walloo Kamisee irra warri jiran kooreewwan torban qabnu kooreewwan achii qabnuutiin karaa isaaniitiin qofa hankeessummeessinu ta'uu isin beeksisna. Miseensonni karaa Walloo Kamiseedha warreen yeroo ammaa kanatti achuma jiraattan achuma akka jiraattan warreen as jirtan immoo Walloo Kamiseedhaan oduu hin ta'in bakka amma jirtaniin akka waraqaa keessan haaromsitanii fi jijjiirtan kabajaan isin gaafadha. Sababni isaa dur Kamisee turtee amma Finfinneetti as deebitee waan jirtuuf Finfinnee warri hojjetu Finfinneedhaan malee kan galmaa'uu qabdan Kamiseedhaan immoo waan ta'eef sirreeffama akka godhattan kabajaan isin gaafadha. Miseensonni caasaa kamiyyuu kara kamiyyuu jirtan dur kan turtan bakka turtan san irratti kan galmooftan yoo ta'e yeroo ammaa kanatti kan jirtan bakka jirtan san irratti hoggaa galmooftan tokkoffaa ijaarama caasaa riifoormii godhannu kanaatiin waan nu deeggaruuf waan nu gargaaruuf lammaffaa boruuf iftaan caasolee hunda irratti yaa'ii yoo gaggeessinu achirratti argamuudhaaf waan rakkattaniif yeroo ammaa kanatti iddoo jirtan galmeessisaa. Bakka saniin akka galmooftanan kabajaan isin gaafadha jechaadha. Waldaarraa waan tokkicha eeguu qofa hin ta'in waldaan isoo isin barbaadu daftanii argamtanii aarsaa kaffaltanii itti deemuu qabdu. Haala kanaan kan qusannoof liqiis caffee isaa koppiliinkiidhanis bifa saniitiin galmee keessan akka itti fufuu qabdan warri hin galmoofne akka galmooftan akka itti deemaa jirtan beekeen jira. Galatoomaa jabaadhaa cimaa itti deemaa dafaa koottaa Frontishinii walirraa fudhannu warreen dhuftanii fudhattan immoo miseensota keenya akka yaamtan warreen dhufne akka dhufaniif akka ergitan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa horaa bulaa Liibanaa.